guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee jira jirtu ilmaan Oromoo annagaa kooti alhamdulillah. Isinis nagaan koo bakkuma jirtanitti sinnaaf haqa qabu inshaallah. Tole ilmaan Oromoo kabajamoo fi jaallatamoo obboleeyyan kiyya kun sagantaa barnoota afaan Oromoo idileeti. Egaa akkuma beekamu afaan Oromoo afaan saba bal'aa yookaan afaanota biroo irraa afaan namoota baay'een dubbatamudha. Kanaafuu afaan Oromoo afaan dhalootaa keenya waan ta'eef yoo xiqqaate sirriitti dubbachuutu nurraa eegama. Dubbisuu fi barreessuu yoo dadhabnes jechuudha. Ispeeshaalii gama miidiyaa kanaan irraan yoo laalle meeqa keenyatu afaan Oromoo sirreessee barreessaa? Meeqa keenyatu immoo sirreessee dubbisaa? Namni Oromoo ta'ee dhalatee dubbachuu hin dandeenye hoo jira? Eeyyeen jira. Kun wal nama hin gaafachiisu. Kanaaf afaan Oromoo barannee haa barsiisnu, sirriitti qubeessuu haa barannu, sirriitti dubbisuuf haa yaalluun dhaamsa kooti. Maarree nuti dhaloonni qubee afaan Oromoo rakkoo qubee caccabsanii barreessuu fi sirriitti dubbisuu danda'uu barsiisuun gahee keenya bahachuu qabna yaada jedhu. Qabadhee anis kinoo barnoota idilee afaan Oromoo tokko lama sadii jedhee eegaluuf na simattu. YouTube chaanaalii kooti Cheeraaliyee jedhu subscribe godhaa, achiin na hordofaa isiniin jedhaa. Hedduun isin jaaladhaa, hedduun isin kabajaa. Galatooma.